كان كوكنا تعمل ميدا موسن كفل وجه بقولنا كابوجه وبلتين تطورك كتاجر تراكو كيس جت مالي فكنا كان كيسا ستطلو دندا ماني مدامي كان كيس ستطلو دندا ماني مدامي وبلتين تجير تسوني مو تطلو أبو دندا ماني هندي تقومت مالي وبلتين تيا أكا كان كونتاني كان جت تجرا توقف فاكنا لما جافا بري إرجتن بري جافا إرجتن لا أما بودا جرجاس خنيم تكون يروح تنا سجلس نت سايروف كنا في كسيني قالوا في جافا بري إرجتن سجلس هاجي فدا تيجي أمونا منكون أما سجلكم بيتني وسابنا كلام بق تيجي أمونا منكون تيجي متشيك قول جافا دبي سدني إيراني سدبرسن تكتين كل إنسان جيس إيراني جامو تركي جامو دبي جا مو بيروت جا بل أتم بيتو متين براني ما أنا بروسان ديم نمتي أبوليس نالالي مي أبوليس نالالي مي تكتين كل إنسان ديم إماراتي جا أوكي قالتك واق أيو إماراتو من جراتي أبوليتي إيش يا ميكون تركي جا مالن تركين ديما إيه بوليسي سكابا بيسير جرتبر هم أفاسي شقراني تلا تاسكي توبيا يا بتة ديمار تسيتامو تركي ديمته كنا تجي سكالين أتايت إراقي ديمته إراقي سيفي أني تيكت سيمورني سيرك كاني باسبورت سيرك كاني تيارة كيس سكاني إراقي ديمته إراقي ديمته تيمو أكيد تسي ورا كتير بالبلدة مالو نركبها دا أتيك وفي نركب ورا كإراقي في سيركبها توبيا رادو في إراقي سيركبها سيركباني hojjedhaa jijjiiramaa eeyyan maqaa kee eenyuun maqaa kee firaawol moo firaawol kan jettu kun beekumsa qabdaa hojjedhuuti qayyaran oduma ija qabdan oduma luka qabdan oduma fuula qabdan hin kadhatina akkaawuntii maxxansitanii minaamin maalii kanaatan qabaa na gargaara hin gargaarina nama takka hin gargaaru namaan booda maaliifiin ija qabdaa luka qabdaa beekumsa qabdaa hojjedhuuti jijjiiran hojjedhu hin qabda miti hojjedhu nuti rakkoo kee dandeenyee rakkoo keessaniin boochuu hin taane taatu diraamaa hojjetu hin beennu nuti kan uf baane fi hojiidhaaf baane nuti uf jijjiiruuf malee uummata jijjiiruuf miti rakkoo mana keessan furuuf miti nuti ijoolleen mana arabaa kan biyyaa baaneef nuti uf jijjiiruuf isinii galee uf jijjiiruuf maatii keenya jijjiiruuf malee isin jijjiiruuf miti nu abbaan barbaade rakkadhamaa sitti rakkadene nu beekumsi keessa homaan hin godhu barnu beekumsi kee si fayyada malee tiijiif fayyadu kalaas atiin of fayyadi hin qabdameti bakka itti dorgoman deema dorgomamaa manna kanaa beektameti deema hojjedhu bakka waadaa utuu siin galle deemnarraa 1,500 galte biyyeessuusin abbaa kee birri takkaan qabu wali anuu nan barbaada maal naa hojjette fa waadaa sii galee ani ilaali micaa tokko firoo hin beektameti firoo wallaggaa haadha isaa sana agartee dikkatti areeda qaqqabdee fuudhi la hin kennu maal hojjette maal fuudhi ettee akkanatti ati amma akka arraba keessaa fuutata si shallama maaligaa gowwaa barbaadi ani beeku nan qalladeen si jammarsan dhuguma seeteerraa komentii waytu naan barreesse si jammarateen arrabmaara rakka dheereen mootummaa wajjin dorgomee akka itti maal qabdi si dorgomti dorgomaan firoo wallaggaa firaawul wallaggaa micaa firoo yaaniin kan wallaggaa sanii micaa saaka qaqqabee fuudhi haa jettuu sanii yoo yaadachuu dandeessan micaa sanii osoo gargaarree haadha isaa sanii mana ijaarree osoo gargaarree itti fuusifnee isaan oduma hojjetu osuma xaaruu bultii nama tokko jalaa gad jetti osuma inni xaaruu haadha isaa sana agartanii miti micaa san gargaaruu qaba micaa sun karaa kiyyaan jechuudha dhugaa rabbii yoo dubbatanii oromoo taatanii jiraattanii micaa san hin gargaarra dhugaa rabbi anuu nan gargaara galatoom lubbuutiya hin gargaara isa yeroo nan qabadhaa hin gargaara maaliif beektuu haadha isaati fayyaa namni qabu yaa hojjetu fayyaa qabda haadha isaa gargaaruu dirqama keenya haadha isaa hin gargaara haadha isaa san mana inni keessatti eeggadda mana maakii dhaqee ofii haadha isaa viidiyoo qaqqabee hojjetan keessatti jijjiiruu qabna mana san nuti oromoon jechuudha yoo jijjiiruu barbaanne firoo osoo hin taane haadha isaa haadha firoo gargaaruu qabna isin warra luka qabdan funyaan qabdan ija qabdan luka qabdan harka qabdan nyaadhaa deemati nuti amma warri makiinaa oofnu kuni warreen makiinaa oofan warroonni mana madaamii keessa teenyee kuni warra akka xamma teenyee konfidansiin haasofnu kuni hudduu teenya keessa limmoo jira hudduu keenya keessa maaltu jira limmoo jira hoo teenyu nu waraana yoo dhaabbannu nu waraana yoo deemnu nu waraana yoo teenyu nu quuqa si galeem nuti ijoolleen mana madaamii hudduu keessaa limmoo qabna limmoo hagana irrattu qabna
yoo deemne nu waraana yoo teenye nu waraana yoo kaane nu waraana yoo ciifne nu waraana si galee kanatti fudhadhu. Rakkoo kee furuu miti nu kan biyyaa baane nu gaafa ufnus horii gurgurree dhufne teenyee gisee jenne kayi nuun jiru rafne hoo jenne kaa hin ciifna kaa hin teenya kaa si galee kana nuti cimi rakkoo cimaa limmoo fakkaatu baannee deemna nuti nafa keenya keessa jechuudha. Nafa keenya keessa sibiila akka limmootti nama ququ baannee deemna nuti mataa mataadhaan jechuudha mataa keenyaan. Sigalee kanaafuu isin immoo warri ija qabdan warri kaattanii mirga keessanii raftanii akka barbaadanitti namuu isin hin kaasu baramma isin nuti hirribni waqtii qaba yaa obboleessa koo. Itoophiyaa teessee birrii 50 nu gargaaraa bakka. An dandeettii kanatan qabaa birrii hamana na gargaara nan galchoo dandeettii kan keessumaaf ta'e malee maal na ta'een atini reels yeroo barbaadde hin raftaa yoo barbaadde hin dannaftaa. Abbaa siruutu hin jiru abbaan kee sirrukutu haati kee sin garaftu argattu hin nyaattaa abduu hin dhiiftaa hin raftaa garaa agabuutillee hoo taate hin raftaa garaa quufatillee hoo taate hin raftaa nuti ijoolleen mana madaamii hirriibni sa'aatii qabaa nyaanni sa'aatii qabaa ka'uu sa'aatii qabaa dubbachuu sa'aatii qabaa boqochuu sa'aatii qabaa hunduu harka namaa harka jira harka keenya harka hin jiru boqochuun harka namaa harka jira rafuun harka namaa harka jira siifuu nan baaqoo lubbuun. Taphachuun harka namaa harka jira wanti hunduu eessa jira harka namaa harka jira harka mana madaamii harka madaamii keenya harka jira hundi keenya tiraafikni keenya jechuudha sammuun keenya isii harka jira arrabni keenya isii harka jira mirga ofiin dubbachuu qabnu mirga ofiin nyaachuu qabnu mirga ofiin taphachuu qabnu mirga ofiin caffaruu qabnu mirga ofiin rafuu qabnu inni galee kana hunda dandeenyetti nuti jijjiiramuu deemnuuf si galee hundi bakka hundi dibachuun harka madaamii harka jira fuula kan haxaawachuun harka madaamii harka jira ilkaan rigachuun harka madaamii harka jira si galee hundi hojiin amma ofitti amantummaa kan jedhamu jiru biyya arabaa keessatti wanti ati uf dandeessee wanti kun kiyya jettuun mindaa keetii fi birrii ergattu qofa si galee amma wanti ani ufan danda'a waan akkanaa gochuun danda'a gaafa sitti bilbilee Itoophiyaatti waan akkanaa godhe jee qofa isa inni kiyya mindaa koo gaafa fudhadhu inni hojii kiyya si galee haala balazaa nuti mirga ofiin deemuu mirga ofiin bobba'uu mirga ofiin ijjechuu mirga ofiin rafuu mirga ofiin ka'uu mirga ofiin akka barbaadne ta'uu hin qabnu biyya kana keessatti isin immoo akka barbaadanitti raftanii akka barbaadanitti kaatanii akka barbaadanitti nyaatanii akka barbaadanitti dhugdanii na gargaara nu gargaara gamana gargaarsa ijoollee gargaarsa mana maakii gargaarsa tigisti gargaarsa gannii gargaarsa ebelu gargaarsa raachuu gargaarsa bakka gargaarsa rakkadhu woof rakkoo kana jirra nus bar isuma injifachuuf biyyaa baane nuti gaafa isin gargaara immoo dullatti erbee maaltu si fuudha erboota ijoollee mana madaa'ibaa shamtoota dulloomtan ajooftan dulloota xirooftota ajooftota maaltu si fuudha harkuma keenya bar laallu hamma moodu galtee na heeruma maaltu si fuudha dhiisaa dhugaa rabbi nu dhiisaa bakka nu dhiisaa bakka nu dhiisaa riin ufiin jiraanna nuti nu dhiisaa gargaarsa nam takka gargaarsa gargaarina nama takka gargaarina abbaan barbaadu irratti gargaaramuu ifte akkati ati bar ijoollee mana madaamiitu bar sammuun keechan bilooniin keechan kun hidhamaadha hiikaa abbaa barbaadde haduutu hin gargaarina haatee qofa gargaari haateetiyyuu guyyaa damoosa ayyaana qofa kenniif haatee rakkattuu gisee taate gargaari rakkattuu hoo ta'uu baattee ilma gisee qabaattee birrii ayyaana gal ergiif ala balazaa abbaa ayyaa isumoo adaadaa obboleettii dubrii maal xookoo eenyu hin gargaarina nama takka hin gargaarina bakka anumatti isin jee hin gargaarina ani hin gargaaru dhugaadhaan ani nama takka gargaareen beeku dhugaa hin ofu haadhatee gaafa ayyaana qofan ergaaf ilma qabdi ilmisiitutu itti xoora gaafa isaan midhaan dhaban nan kennaaf nan facaasaaf dhugaa Yesuus kun harmeeti nagaan nan galchiin biyya keetti kun fannoo kan gaafa isaan mana qabaatan gaafa isa sanyii facaasan nan gargaara sanyii facaasaa jechuudha gaafa sanyii dhaban
qotiyoon gaafa jalaa du'e qotiyoon hambitaaf ilma qabdi ilmisitu gargaara qotee fi gargaaree fi yaa qotee wajjin jiraatu si galee waan isaan hin qabne isaan bitee harka kaayiif mana gaafa itti mana isiin hin qabne mana ijaariif haadhateeti jechuudha mana ijaariif algaa bitiif cinaachisii akka hin quuqamne tiraasii bitiif birri bunaa ergiif ji'arraa birri 500 kuma takka 500 kuma takka si eebbifti haatetiin alatti nama takka hin gargaariin nama takka maaf hin xingattee hudduu si ol hin gargalchine akkatti maa qoonxooftee maa qoonxaan taan hin gargaariin haadhateetiin alatti abbaan barbaade olaaf hin xirraattu obboleessa koo abbaa koo haadha koo abbaa koo oduu jennu umurii keenya guutuu biyya arabaa keessatti fidnee gaafa heerumnee gaafa nu waan tokko gadi baanee hajoo maaloo tijii dulloomte mee uduma si'iitu dulloomte siin jiru osoo waan amma micaa kichuu tokko fidee harka irra kaawwadhee birriitiyaa baran birriitiyaa micaa qaqqishoon tokko dhufee harka irra kaatee footoo isaa duun poosti godhee umurii kee irratti barreessaniit umurii isaa irratti barreessaniit isiin ani 35 isa birri 15 irra kaa'ani si galee wal beekna wal bareechine achiin booda maal jehuuni isiin 35 inni 15 jehuun ani hoosa dheessan ture biyya Itoophiyaa keessatti miti bar umuriin kan namarraa deemu si galee Itoophiyaa keessatti miti kan umuriin namarraa deemu Dubaay keessatti Saudi Arabiyaa keessatti Imaaraatii keessatti si galee Beirut keessatti umuriin kasirraa deeme atiin bakka hundatti jechuudha si galee hiyyummaa meeqa dandeenyetti fataa deemti kuntaala galabbaxaa hojjedhaa warri Itoophiyaa shunkurtii kotkotaa hojjedhaa biyya Oromaa deemati jimma hoolola taate Ambo deemi hojjedhu ambo hoolola taate hadaamaa deemi hojjedhu hadaamaa hoolola taate kan baandu dhufeet Addis Ababaa keessatti hojjetaa jiru kun warri baalafaatiin kunno gondorii ufanii Addis Ababaa keessatti qotanii bocaa jiran deemi Addis Ababaa keessatti kuntaala galabbaxaa hojjedhu guuta turizimii keessa hojjedhu deemiti baankii keessa hojjedhu mana hoteelaa hojjedhu kuntaala baadhu yoo jimmatti lolli jiraate ambo deemi ambotti lolli jiraate jimma deemi aggaaroo deemiti bakka barbaade Itoophiyaa kutaa Oromoo kudha tokko keessa deemi hojii barbaade shawaa dugdaa deemi shawaa booraa deemi bakka akkanaa bakka hojiin jiru warri Amaaraa hin qotataa hin gondor bitti jedhamtu bitti gondor jedhamtu gizee isaaniitiin waqtiin teenyaaf waqtiin isaanii tokko ka isaanii galfatanii dhufan gabaree qumxaa gorsanii nutti onnamu gizee haamaa jechuudha shawaa akkanan jeen isinii ifa caafattanii maaliif biyya keenya dhuftanii jeen qumxaa godhatanii warra qumxaa gotoo beektan jechuudha warri hin beektan isis jammar warri beektan jechuudha biyya keenya qumxaa godhatanii dhufanii akkatti fooxaa uffataniiti jechuudha haamtuu qabataniiti gizee haamaa jechuudha shawaa keenya gizee dhufanii maaliif isinii hin qotanii lamindinoo እናንተ እርሻ የላችሁም ወይ lamindinoo እኛ አገር የምትመጡ ጌታን ጋፈደ ከዛ ምን አለኝ እኛ እኮ የኛንተና የኛ ለያል ሀጣን ሳይሆን ላል ሀጣን አይደለም እኛ የመጣ ነው ሀጣን ሳይሆን ወቅታችን አንድ አይደለም የኛን ገና ነው የናንተ ደግሞ አሁን ነው የናንተን ጨርሰን ወደኛ ነው የምንመለሰው እንጂ እህል አጣን አይደለም ከሀገር የበለጠ ነው ማለት ከዚህ ቤታ yeroo keessan haamamuu keenya ganaa facaafamaa yeroo keessan haamamummoo keenya keessa facaafamuu keenya haamamaa wal jala hangasitti immoo jenneen biyya keenya kaanee biyya keessa dhufnaa eessaa dhufanii goojjomii dhufanii Itoophiyaa keessatti wannoo keessatti shawaa keessa dhufan qumxaa godhatanii jechuudha namni miiliyoona tokko dhufanii haaman dhageesse atoo hamma haaman kee ga'utti shiishaa xuuxxaati hamma haaman kee ga'utti mana haraqeettees hamma haaman kee ga'utti mana xajjiittees hamma haaman kee ga'utti argiilee xuuxxa hamma haaman kee ga'utti machooftee kufta hamma haaman kee ga'utti hinatta hamma haaman kee ga'utti shanee taata hamma haaman kee ga'utti waraana taata hinatta nama jeefta nama saamta dubartii fuutee kaadda olii gadi xalaxala hamma haaman kee sun ga'utti hin hojjettu hinatta hattuu leebaa taata haraqee dhugii xajjii shiishaa bakka isin maxaxxii dhugda bakka isin teenya hin jiru
Bilxiinoo maal godha? Hamma ka isaa ga'utti kan biyya biraa hojjeta. Hamma kan biyya isaa sun ga'utti kan biyya biraa deemee saammata. Kan biyya biraatiin hojjetanitti immoo biyya isaatitti hojjeta. Jagni akkanatti beekamaa jechuudha. Haala mammaara waan hin baranneef gaasiin. Sini galee waan hin baranne barumsa waan hin qabneef. Sini galee isinoo keenya hoo kan niitiin hojjetteetti kennituun mana biraa ijaara. Kan niitiin fiddeetti tagituuf niitii fuudhee eega. Kan niitiin bira ga'uutus mana buqqisee eega. Keenya buqqis. Keenya diigoo hin diiga keenya diigi jeeyin isa diigi borci jeeyin hati jeeyin salaabii hattuu dura biyya kee keessatti maal akka itti hojjettu baradhu. Sammuu kana keessatti ijoolleen amaaraa takka kan birrii nyaatamte. Ijoolleen takka kan birrii nyaatamte. Teenya hoo shawaatti ga'uu dide amma fakkeenyaaf manni asallaa fakkeenyaaf asallaan fi tokko miti amma asallaan gisee asallaa roobe aanaa dugdaa booraa roobu caama yoo asallaadhaa roobe aanaa dugdaa rooba jira asallaadhaa gaafa midhaan ga'e dugdaa midhaan hin geenye asallaa deemee haamuu hin danda'u keenya gaa'in tuffata bara hojii abbaan garoo gabaree galtaati ambassaanaati teesse gaafa niitiin tante hamma niitiin tante sii fiddutti ashaakiltii hojjedhu. Lafa ashaakiltiif ta'u gurguri. Hamma ashaakiltii sun geessutu lafa san ashaakiltii san qooti. Duraan bara abbaan keenya